mudhiin akka soonsaa, kan hidhiin chokolaatii, dammuma coccobsaa, urgooftuu hawwattuu akka baaboo birraa, haalaaf amala keetiin ammaraachuun sirraa, akkam godhee uummate gaaromsee hundasii, lu'luu bishaan keessaa fi gubbaansii. Ijji koo imimmaaniin keessi koo yoo gubatu, yoo tinaan hubatin eenyu naa hubatu. Siin jaalladha naan jedhimi afaan keetii baasii, gubaa laphee kootii jecha kennaaf ciisii. Kana dhagahuun hedduu natti tolaa, gaafas gammachuun koo hundumarra caalaa. Gaafas gammachuun koo hundumarra caalaa. Darkii muuziqaa. Silkiin chaarjirra jira achii waa sirkisa irraa gadi bu'aa. An sitti siqee. Qoy no. Xiqqooti. Ija kee. Eessan jiraa? Eessan jiraa? Soddaan na jalan jiranuu yaa Rabbi yaa Allah. Nan qaanfataa. Waan gootee ati waan bakka waawii gochaa kaa soorii yookaan waan qaanfataa reesse. Boomatti yaada. Waliin gittaadha. Ammalaa wal qixxee jira. Abbaa silkiin koo akka ati garas zooree tun naa mijatu silkii bakka chaarjirra kaa'ee jira akkoo. Akkasumatti siqilaa. Ati garam siqinaan jetta maal ta'eera mucaan? Laal kana gimmaashii akkasitti deebistee yoo akkasi. Akkam? Barreeffama wayiin asii argee ummaa jedhee barreeffama wayiin dubbisee ta'e ummaa jedha barreeffama. Ummaa. Useenin kun na waliin rakkate wallaahi billah. Namni akka Useenin waliin rakkate. Walla nam waasii barreeffama wayii argee san akkasitti jedhe sitti nime bar ummaa jedheen dubbisaa rasii gadi qabe. Maashaallah. Waliin maqaa ummaa kan jaalladha. Na gubde wallahi billahi mijattiin garuu shunkurtii immoo nyaanne bar sobeen akkasitti xiqqoo akkas ciniine malee nan dideen fixeera dheenas kaa'e nan dide bar. Ani koo haadha sukkaara nyaadhee qaaraa inni soqidda nyaadhee qaariyaa nyaadhee. Qorataan waan ofii waan naan jette ilaale. Qorataan waan ofiiti halaal anaan haraam jedhiiti suuraa kiyyaaf isaa walirra hidhee fi biira poosti godhi naan jette. Eenyutu akkasee? Waan ofii jawwee haati faaxee. Haati faaxee sun akkasiin na jaallattu durii kaaste wallahi miskiin. Si adabdee? Anaaf halaal jedhi jettee barna jaalattu eebadee akka qabbatamu yaa kana gara qabbata. Anaaf halaal jedhiiti biiftuuf haraam jedhi poosti godhi anaaf sisa walii hidhinaan jedhu. Okay. Ani moo maaliin see beektaa? Anaaf halaal jedhii suuraa isaa porofaalii godhadhu jedhsiin jetteen see. Haadha faaxeetiif halaal biiftuudhaaf haraam jedhi anaaf isa walii hidhee fi biirra poosti godhi naan jedhu. Dhufe kaa mesenjeriin. Lammaffaa irratti immoo qaara na nyaachiste. Porofaayilii isaa fi kiyyaa walii hidhiiti porofaayilii nu kaawwadhu naan jedhu. Warree irraa naafatti walumaan qaxaqqatamaa oolle jedhi kan. Tooqiddi erga sanii nyaadhe nyaata biraan nyaadhe appetaayitii na cufe buura danfise. Bakka akkasuma waliin qaxaqqatamaa oolle akkasumaan uummanni bara. Useen asii tokko giifteer hamaa wayii jalaa qabdi beektaa Useeniif inuma hin hafne. Useeniif kuyiiniif hin hafne garuu as jalatti giifteer hamaa wayii jalaa qabdi isheen. Amma bara baaboon sun waan isaan beeku jinnii wayii gabbartii ta'e hin beeku dhugaa dubbachuu fi uummanni seenna miira keessa galee saaruka gadhiisa. Saaruka gurguddaa kana gadhiisa.
ماشي. سيكو باراري كاران أناكي قارا جالله قارا نيادا بيتا قارا قلال قارا سنو مسات كورمون تاينا غنيرا برا تو كورمون كده رادنا أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك مال توي بتما لو هذا ورما ديتي تولي قبل وهارا ويسب بلبلي مو كتوي بت سيت انا ويسب بلبلي كتوي بت انا ويسب بلبلي تو في باريرات والله شوف نساتي أنا نما تداول مشكلة علي يا رب وبسناكين اتقرا عندنا نقول ربي مشكلة نساتي وفد وفد اني تشير ولي انا غبت مسنجر اسبر ولي انا غبت الا اني ولي كل ولي انا غبت والله ركوده أما lugar baju pakamiti pakafan kota ne dokter beekatiin sitti dawwale dhiifama no beekaan sitti dawwale dhiifama simbillahi simbiloo kaas jira wallahi simbiloo kaas jechuun yeroo akkas yeroo naadha manaa wajjin haasa'u nan cinqinaan sammuu kuffataa gochuun barbaada sinii galee ija sii nuural ayini kana keessa laalee ilaal ija sii akkasiin bareeddu dhugaa dubbachuuf biyya keessan utuu guyyaa aduun hin jirre ijji sii kun akka aduutti ifa jechuudha maqaan siis ilaalamee moggaiftu akkasii fedhiin siin bareeda akka chokolaataa yaa rabbi ana moo nama biraas nyaataa jedheetan ilaallaan seeqxe hojii rabbii ilkee isheen arge adii akka cabbii isa duraa caalaatti yaada siin hatame gadiin taa'ee ofirra garaa anna raafame dhuftee qorataa koo jettee ol ka'inaan jettee mimmaan jaalalaa maddiirra lolaaftee koo ta'uun attimtee gaaffii koo simattee anis waa dangalee fonnee kottuuf kenne hangan lubbuun jiru harka akkam fudhanne. Yo mana bira dhufu tana na sossobee na bira aletta akka askiriimii daa'immanii. Thank you. Okay, sorry. Thank you. Daa'imman mana askiriimii sun ta'e. Asii jedha koomentii jala waan barreesse. Argaan jira bar koomenticha asii jalan jira bar kunoo asii jettee telefoona biraati. Yaa argaan jira illee. Utuu akka biqiltuuti kwara moo era bar wallahi. Sii jedhu Maal naa jette? Walaloomu. Oromiyaa, thank you. Maal laalaafta? waiti. Dokter. Thank you, Oromiyaa. Dokter. Wayyee. Mina faarsii jechoota mimmiidhagoodhaan jechoota mimmiidhagoo waiti. jedhiidhaan ka jechuuf taatu san. Jechuun walaloo tokko sii jedheera jechoota mimmiidhagoo wayitiin jedhe achii boodan walaloo ajaa'ibaa takka namaaf hin jenne takka jedhee hin beeyin ofiyyuu barreessuu malee dubbisee hin beeyin sii jedha waan ta'eef. Walaloo haa jedhu. Anamma enerjiin koo yeroo waan na gammachiisu wayi dhagaye ol kaa'ee ta'a miirri wayi natti dhaga'ama. Akka durattiisan jechuudha. Akka kam?